منكم قفجات وغير الليت غير الليل غير الليتي أكثر من سنة في الرأي ده قادوات أتبعي تو قفتي هذا غير الليل لا mana kana lili noji qabdi noji lafa ga lili ha anatti lafa ebar butti kana nan lafa ebar isin aruma dufteti otun takka lafatin goratin ottaka wataka nimati alma kana nasenti akkam faffeete miskiina irraa miciyoota nama biraa dhabde moo maali aboo kunoontis waliin jirraa waan feete fidda عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دقرتوتا چاينالا برا اورو تي في يويا دوران دورسي سلامتان تيجا تن اني را بركتي كلين سر بليتي بكجرتوتي اسن هاجي سنين جنة اران تناتي منا بحر دقاي بحرين جرو اكتساتي بلو برا دقاي بلو وجي وان هاسوينتكا جرا دم فتيارا وان تكتكا فيديو اماتش مريد فتن خيسا waan ni jees ni gartan ratti miciyoon tun obboleetii teenya obboleetii teessaniisi waan gocha namarratti godhamuun taane baharratti hojjetee jiraachuu viidiyoon isinii gadhiis deemtan irratti illaa hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa birraa ooroo tv yooyaa ilmaan oromoodhaa kan biyya keessaa biyya ambaa jirtan marti keessanuu jaalalti onneerraa burqite سميرتي سناجي سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا هردوتا غني سلام تانجا أكم غرتي برا أورو تي في نجتي إيجا سلام تانجا تغرتي كليسنا غرتي بالليتي غرتي بيوم تغرتي أونة جسكي جسنسن تواتاتو إن شاء الله أسمانو ميكا بران وان تفين نجا فنجامي نوي مبلو إيه ما شاء الله وان بلون خلي بحر ربك ونمسيسه هاسو سيسه bahar iccitii keessaa baase akka fatiyaa gabbaasu fedhu akka fatiyaa gabbaasee lilloon naquu fedhu arkatee jira agartan viidiyoo balloo haasawee keessatti waan sanirra dhaabbadheetiin balloo irratti eedas niin bilbilee telefoonni isaa mashquula ja'a niin dhufa jeetumaan osoo dawwalin eegumaa dhufe boo manaan jira manaan deemin jeeni lafa qabadhee isa waan bareedaadha godhee jecha namni jiin fuutanii waliin nama naqu waan mataan yaadu waliin nama naqu osoo ta'e mate fatiyaa maamar faatintiya fatiyaan akkanuma kaatee deemte malee yoomiin lilliin sitti tayyana akkanuma qaccitee deemti أتي أنا بيرلي نفسي مناسك الجيين. قالي خيني تدي يودي قالي خيني قالي جارسا نملا بنف جارتي بار جارتي ساتي نوتيكا جارتي تكمل فوتني لا بنف غرو جارتي رتلي فوده ركون قبو غرو مو جارتي قتة دراني فتيا من الراباسة من الراس سوكسة جرا سوني من ساتة ما من قتة فتيا كنتي أكا إيرلين قلتشنيف غرو مو إيرلي من قتة فتيا تي قلتون قبو أمالي دوني بنامله من قتة فتيا تي قلتون قبو دعوتات هردوتات كين دعوتات هردوتات كرتة تي برا تي في برا أورو تي في جنة ركبة دايتشون سنجي مالف ما نفتح تكلون أبدا نمانتات أبدا دونيت نو نملة مالف قربان كمال جبهة تكون على وجه صوص منكم بقى فتيات مو خير لي تناني أي خير لي تكان أنجا منكم فتيات مو خير لي خير لي تي أكثر من سنة في الرأي ده قادوات أتبعي تو قفتي هذا غير الليل لا من قفتيات به هجو فتيا في الرأي ده إنتم فتيا ما عليه تو هجو اللي لازم فتيا تقولي لي الدرجة جتيمة ويا جتيمة أنا تو اللي لازم زيه فتيا أنا كذا تجاهه أنا مالي في خير دقيقتي يسمون نقص وين نقصف أنا اللي يتوه من أكلت تيم فدا بعرف بين فتيا أنا رابع سجرا مالي هاني هاريارا وين أقول جنتي فتيا تنرى اللي يارش كرما هاري الماية تنرى وانا هاريته قالوا مو إنسان ولا أكرني جاني ولا تلا رفاني جاني اسم منا دلعا جرتي إللي أكو منا دلعا جرتي تجوتي هاررافتو هنا أمو إللي وانين فتيان منا ستي ديبو كبتي فماسي أمو الرابونسان فتيان لين خلاص يدي يادا منا سي نما قال لك سو كبت مرجع لافتو ليه مرجع يجون أباتو چيسا ترومون أبات چيسا تمرجع مرجع خسي كتشو كبتي مرجع خي كتشو كبت فتيات mana kaya galak tete go demte mana kaya kharat go chun qurban intalgalche akam jetta wodat mana raga bare mana galche tamasis mana kaya mirga galak sun qabdu mana kaya te debi ana malle oda geiche mana kaya te debi sinja ballogi wana fete hordoftoota keenya arranta nafatiyaan askee sagabboon nuti khalal labu khanalle nufashal dugaa rabbi taate isileen bilaash haasoo jirra malee kharaban teef jechuudha
arramichi yoontun ol dhuftee mana isii dhuftee ilmaan isii kanaa osoo nyaachifte arroo akkuma sheekha biratti dhaqattetti mucaa kana anammoo innaa gela dubbii tanarraa bahar waa kanaa miti mici yoontun sheekha isa dura dhaqu turte jaan bira bahar akka jaalatu hagoose itti qardeeyaniiti yaani si'iriitti godhaniiti malee waan biraatii miti micootan haadha ilmaaniitti galchini miti duraan fatiyaa tan ni jaalata fatiyaan isa ka gaarii jaalatti tanaafuu waan kana waan akkanatti oofu kana bahar yoo ilma namaa ta'e irraa dhaabbachuu bikka jiru isaan jiraa arra jee dhaabbatee ifa halaalu sa namni hummaa gabbeetu mawaayatii yahaa sawaa'u dhaabbatee ifa halaalu ifarka viidiyoo irratti haasoo jirra yoo gaa dhiiratees dhufee maatii yahaa sotanaa jiru haqaan nu haasosiise waan miskiintitti tun ta'u jirtuutu nu fudhachiisu yaa qarbaadaniimi arra waan balloon haasoo maashaallah waan balloon kalee isa gaafate maashaallah iccitii jirtu harkaan nu baase amma balloon bahar ililli dhaala si galchuu deemaa natti ashoofusaa jee itti ashoon bahar irraa dhugaa maaliif irraa dhugaadha fatiyaa dhibbarraa dhibba baasu fedha jecha inni deemu bakkatti galchuu dhabeen jaaba bikka ilaali gandaa rabaa teessisuuf wanni duraan moo gandaa rabaa ta'u jirtuuf nifaa godhamte walitti dhufne isaan kun fatiyaa asirraa baasuu malee fatiyaa irraa baatee qottee mimma amma inni wanni fituu aboo eedanu fituu ta'a arfuuteessa gaafsa bollon lagaa aboo fursaa harkatee jira fatiyaa waan kanarraa daftee mana sii deemuu qabdi tana wanni jiru mana sii dhabaatee mana sii deemuu qabdi fatiyaa adda fi mana keessatti ilmaan kee if duraa yetaameessin ilmaan kee if duraa miidhin osoo lubbuun jirtu sii lubbuun jiru ilmaan kee masaanuun guddisti tana yaadi xiqqoo takkallee namni poolitikaan taane namni kun simaarifatee dhugaadha ilmaan irra darbii deem ni qaceelaa jechuun namni san si yaadeeti garuu yaadu qaba ilmaan isii kun akkam tahanii jee yaadu qaba arra namni yaadu mana kee keessaa gabbee hin jiru mana kee keessa ta'i baarumaa fi isanuu gaaza rabbii gubeechuu qaba malee laaboo dubbiin nama gubaa dubbiin nama gubaa deeroo dubbiin nama gubti mee gaaza illee osoo rabuun ta'in namni wal qabu bareeda maal meeta mee gaaza illee rabin isiin manuma sii deebitee fatiyaa nagee mana sii keessaa teessu garuu immoo ililinis bakkuma sanii gartee bananaa kareessitteeni mana akka gartee baar kareessee fi bakka biraa galfattu sanuma feena garuu immoo bakka takkatti yoo gartee waliin galan booda rakkoon warratti uuma rakkoo akkam warratti uuma jii masaanuu abbu torbatti masaanuu oromoo maali beekaa mana tokko keessatti tokko waliin galche mana haaraa gabbaati fatiyaan asii gabbaati fatiyaan ammoo ilmaan qabdi isinis ilmaan hin qabdu isini faatiidha amma as garagaltee yoo akka wal ta'e jaartii boodaa hin hafa jaartiin duraa hin haftu ammoo fatiyaa mana deebisi barbaadi osoo fatiyaa gartee barbaadeen deebisin mana kana keessi taa'umsa tun torin barbaada kana dhugaa taanu barbaadu jira garuu jaarsaa bakka itti tokko sabee haa barbaadni jiru ni beektaa mana keessatti hojii galan rakkoo walirratti uuman garuu yoo bakka akka hin galchuu taate rakkoo walirratti uumuun ni dhufti daawwattoota keenya ammumaan waan booda dhufusan ammumaan gartee dubbatanii isinillee komantii jala barreessanii fi akkuma gartee nuti illee gartee fatiyaa mana deebi'ee fatiyaa mirga kee kana gadi lakkisinii qallatullee mirga abbumaa ciisaa akka jettee oromoo jettu sanitti mana sii deebitee mana sii keessa jiraachuu qabdi garuu bira dhaabbannee akka gartee ililli gartee mana gartee sii kanatti hin galchine bira dhaabbannee ni goona daawwattoota keenya arrallee borullee ni goona akka ililli tanaaf gartee baarillee adda facaasuuf yaadaa jirra ni facaafnaas fatiyaan tun miskiina barreessaa komantii irratti mana keessatti ilmaan kee biratti deebii ja'an asumaanu itti dhaamadu bal'oo. Obboleen kee hordoftoota keenya as jalatti fatiyaadhaan isaan gaddeessanitti makara yaani gorsa hanga gaddeessanitti yaada keessan jalatti ibsaaf manarraa bahuun ilmaan isii gatuudha amma fatiyaan ni jarjartee baate mana kanarraa bahuun ilmaan isii hadiyyoomsuudha ilmaan irraa bahuun qabdu mana isii teessee karakara joobdi an aaraa waa hunda dhachiisu jira maaliif arra miciyyoon tun ol seentee isaan kana dammarti miciyyoon zaalima. Sabari garba sadee yoo tanama ol baatee fitiratu kora boochee jira imman ganneete baar maaliif fatee mana irraa oolta baar maaliif maarree taata baar mitiqisoo maarree gurbaan isii dhagaawwi waan kana dhiisuu qaban. Obboleen kiyya baaraka duraanitiin du'aatti godhamee jira dhibbarraa dhibbattana jala murreemna sheeka jala daleeyna waa jala daleeyna maaliif hawwattan taate micoon tuwaatti gootee irra bahari haadha ilmoo isii irratti gocha kana raawwachiifte malee arra haadha ilmoo alatti ari'ee akkamiin mana keessa ol deebi'ee rafa bahar. Akka kamitti hirriin dhufaawu. Akka kamitti hirriin dhufa haadha ilmaa isii tajaajilatti bare. Aboo maaliif fatiyaan barbaadin fatiyaa dhiiftee akkamitti jechuun mana kana teessannaan haayi eefiif deemtee minaan jee. Amma duba wanni itti deebitee jechuun fatiyaa waan raawwaftuu maalidha akka kun qaaliidha baara sirraalee eeggamu qabanii. Maaltu irraa gaanii ta'u maal haasa'e? Wanni sirraa gaanii moo fuudhuu fuutee rakkoo qabu. Duuba.
Eega fuutammoo jaartii ta'e tamma fuutana heerii asitti hin galchettanii dhufan qaanii miti. Anaan manaa ogaa. Eenyu manaa ogaa jiba? akkasitti hordoftoota keenya namuu hanga hindeessan yaadee lakkatabaa fatiyaan akka deebitu nu gargaara. Namni kun gaawwarra waan ijaa namni keessaanis tihoota keessaanis tihoota nuti na dhaabbadha. Asirra koomantiidhaanis deebii fatiyaa jaan ni daawwattis viidiyoo teenya ni beekna. Tanumaafuu obboleeyyan kiyya bahar waan gocha badaa amma waan isarraan eegamin dalage maaliif inni waan gocha kana dalage ittiin fakkaatu jaalalaatti jira miciyyoon qardeetee jirti waan itti gooteefu miciyyoon bahar garagalcheerti dhibbara dhibbattee. Yoo tana maal jamree beektaa? Yoo tana bara manaa fatiyaatu na hime bara akkuma gachiisee rafu jiru eelli nama sharafse maarree jaajanii biqiltu. Khalaas. Wanni godhaman beektaa? Gurbaan barmajamee jira. Barmajamee jira. Barmajamee jira. Hojii sheexaan barmajamee. Sheerri sangartee takkaa'u qeessis wanni godhe beektaa? Itti barmajee jira akkuma inni hiriira haasa'u akkuma inni hiriira jaalatu kana godhee jira daawwattoota keenya suniifuu. Saboo bara dhiyoota na waan ajaa'ibanatta. Nu bira dhaabbaadha. Inshallah fatiyaan akka mana sii kanatti deebitu. Fatiyaan mana sii kanatti akka deebitu nu godha. Aboo khaalee daarii keessan naqabaniiti. Aboo ati mucaarraa gad dhaabbadhu mucaan siimataan anjaan bahar. Eenyutu akkana jaan jeen isaa afaan isaatiin beektaa miidiyaa rabbee waan harkee haasa'a. Akkuma jennaan butii keelaaqu jira. Narraa qabaa jee jaan. jira. Aniin jeen dhageeffadhu waan jiraan maan haasawaa hin jeen. Innis dachina ilaa maruu hin danda'u ni beeka maktaba kiyyaa isaa dhufuun jeen achitti. Fatiyaan miskiinaa cina dhaabbannaa isinimmaan manguddoon nu keessaa bahan jeen akkatti sarrafannutti isa wajjin. Beekama. Hordoftoota jala mureetti isinitti hima waan bahar kalee manguddoodhaan jees waan na godhuus hin jiru takkallee. Fatiyaas waan takkan godhu haqaatuutu gubbaa. Haqaatu gubbaadha. Maaliif? Miskiina gubba roorrisuun osoo nuti as keessa jirru miskiina tarra roorrisee ilillii san numa ol hin galchine innis. Ilillii san fidee mana fatiyaa keessa kaa'e fatiyaan alan galtu abadan fatiyaan ilmaan isiirraa agaagul taatee ala teessii tana ciraa gataa fatiyaa jala deemnee galchina bikka isiin jirtu sin beenu tilifoonallee nama laan kaa'u bahar siin jenna dhaaphu hararran jirtu obboleessa keenya dhaaphu miiciyyoo tana fuute bikka biraa kireesiif namni dandeenyaan fuutee dandeenyaan fuute harkisii ga'ee. Mana biraa kireesii fi addaan godhiiti jiraachifadhu jaartii ta'e lamaan nuti maa fuuta siin hin jenne. Garuu gocha badaa fatiyaa ala dhiibdee arraan tana ilillii haaree tana fiddee manaan dhaalchiftu tana osoo jidduu qalamnee duunaadeera kiyya tana xirii gadi. Harka taatus waliin baanaadeeroo. Laa. Akka goonuu qabna. Nama jechuun siyaasaan cabsite akka haasawaan cabsite waan ni goota. Wanni goonuu beektaa? Ammoo ilillii yoo mana kana keessa dhufte ilmaan keetiifillee toltu baara. Siifillee toltu ilmaan keetiifillee toltu. Haati ilmaanii mana deebitee ilmaan siitiifillee haadha ilmaanitti tola. Siifillee haadha ilmaanitti tola. Fatiyaa sii tola. Fatiyaa ilmaan siitiif tolti. Ammoo ilillii waa takkaanuu siin taatu. Sitti meetiin jira. Ilillii firraa fageessis hin jaallu. Akkuma kiyyaatti akkuma gadda dhabaa jirtutti achumaan dhiisi. Xiqqoo dhaabbadhu feetu hiikiimu. Fatiyaa hojii jiraachuutu sirra wayyaa. Dhibbarraa dhibba sanii si baasa baara qasiimna. Oromoon guutuun si garagaltee jirti adeeroo. Namni biyya tanaa haati gartu hundinuu kasi dubbisu kun hundi sii xilaata. Haati gaa kasi wajjii waan kana godhe malee kaan hundi sii xilaata dhibbarraa dhibbatti manguddoon ati ergitus waan takkallee maal ni beektaa manguddoo jecha manguddoo dhagan garuu manguddoo kararra dhageenya malee kararratti yoo dhugaa nutti himte dhageenya malee manguddoo baaxilii nu dhuftu hin feenu. Isarraa dhaabbaddaa isarraa gabbu'aa miidiyaarra waan takkanaa seenaa ni haasofna baara. Ni haasofna maaliif gocha ati gooteetutu nu suuqannees nu jijjiiree jira nu jinneessee jira akkam irraalta ni haasofna adeeroo. Miiciyyoo tana fuute alatti kireeffadhu jiraachadhu fatiyaa ilmaan isiitii wajjin nagee kan adeeroon ta'e akkasitti himna fatiyaa cinaan babeen yoo isaan kana dandeessee walitti araarfattee waliin jiraachifatte walii galchite san ahla wasaala. Dhibaa waggaadhaan akka keetii kana faradduun qilleensa ol ba'ee. Faradu mijer. Fatiyaatti roorriftee jirta. Bakka sanii bira dhaabne. Arrallee borullee birumaan dhaabbaa waa fatiyaa. Samaal bira dhaabbatamee maaliin godhu? Maaf bira dhaabbanne. Hinga kan neeraan akka keetisti yaa bolee jireenya fuudhu. Akka kiyyaatti illee kanneen. Akka gartee bultiin isaanii walitti taane. Tuuni mana gartee bakka biraa kireessa fi. Walitti araarsuu. Fatiyaa mana isaa dhiisee ilmaan siitii wajjin guyyaa as dhufee torbaan illee haatu. Akkuma shanii amtu ayyamtetti torbaan illee haatu bira yaate. Garuu saayifillee maal beektaa? Gara haadha ilmaanii yeroo guddisiin jaa jireenya kanaamu rakkoon qabu yoo akkasii waliif fayyifte bareeda. Isaan wal bira dhufanii guyyaa takka yoo adda deeman malee wal bira dhufanii wal bira ta'anii bakka takka bahuun hin ta'u. Jarri kun wayii wal rayyaati. Garaan tun sammuunsii xiqqoo irroodha. Gurbaa waan kana dhaggeeffadhu bakka takkatti fidee bulcha. Asiif as kaa'eetiin bulcha. Haala hin jiin
dhalaa sheexaana jecha gurbaatillee jechuun sheexaana kan godha waliin fiddee dhalaa tana waa waliin goosiin ammoo ilmaan kee keessatti yoo jidduutti waa ta'e akka miree gaariidha yoo taniifu silaa illee tirba kumaa biraa keessatti irra wayyaadha bakka biraa keessatti ammoo fatiyaa mana sii deebisii hadaraa dhiyaaboo mana sii deebisii mana sii keessaa haa jiraattu yaaboo nagee uumiin siin jaballoo kiyya nagee jaaladhu wanni kun yoo isinchi deemte waan biraa fitti beela kanallee jechuun waliin fixxaa gaarii miti wanni amma siin jedhu tun boodatti rufuu ta'es yookaan asumaanuu wanni isin dhaamuru daawwattoota hordoftoota gartee birraa oorootii fi yaaboo walumaanuu isin hordoftoota keenya inshaallah komentii fi waan hundaan bira dhaabaddaa fatiyummaan qoftiin akka mana deebitu nurraa godha. Hordoftoota keenya waan baarii dhaabdan wanni kanaa kun sirraa bareedaa miti itti roobsaa nuti dubbiin garaa nu gubdee jirti bahar tolcharran jirtu karaa dhugaa san deem rabbiin isa akkanan jaalatu haadha ilmaanii gaxariititi haaree fidii mana kaa ilmaan keessa ilmaan kee kanaa maal yaadde adeero ilmaan kee kanaa maal yaadde arra miciyyoon tun lafa duraati yoo nan baari roomtu jettee isii dura teessee zaachaa kaatteef arra ilmaan kana keessa gattee ilmaan kee sun miisee langatiin adeero harkaan sii maatiti ati imma jaalalisii tana dhuga seeti jaalaltii sii harka sii agaltu mana kareesiif yoo isiin dhukkee sirraan kaafne arkuuf teessa waa adammaas waa adafatiyaatutu si qabu ta'a adeera kiyyaa naqaan siimaa hordoftoota keenya bikka jirtanitti waan kana jala buuneetiti isinii handheessuna taana isinii bikkeertanitti yaada adda addaatiin isaafis yaada kaa'uudhaan wanni kanaa kun sirraa bareedduu kan rabbiitiin koottaa wanni kanaa kun kan rabbiittis bareedaa nu dhaamaafi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jenna bikka jirtanitti salaamtaan onnee irraa buqqaate isin bira haa geessu isiniin jenna yaada keessaniin nu gargaara nu cinaa dhaabbadhe isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nagaan nu jiraadhaa. Egaa obboleeyyan kiyya garaan nu gubate gocha godhamuun taaneettu micoota irratti hojjetamaa jira miciyyoon manuma isaa teesseeti manuma fatiyaa teesseetiti waan akkanaa kana irratti daleeyde dhalaa wanni amanan hin jirtu tanumaafuu yaa obboleeyyan kiyya bikka jirtanii isinillee du'aa nu gargaara fatiyaa jala deemneetiti deebif namatti akkaan taatu akka malee taatu ni deebifna ililliinis mana isaatti hin dhiyaattu inshaallah mana fatiyaatti hin dhiyaattu ililliinis mana fatiyaatti hin dhiyaattu inshaallah فيديو برا هنجك أبني ولد دشانوتي نجد نجرات اسمين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.